Essa deemuu fedha. Essa deemuu fedha. Baay'ee bu'uureedha. Eessatti baatee deemta? Boontuun baateetti miti. Maal goona waan hojjetamu hunda isaa hojjetee fixeera. Qodaas miicceera, firaashii hafeera. Wanta biraa wanti barbaachisu jira. Gaariidha. Maaf teesseen dubbistu ture? Malee eessa dhatta? Hojii isa kam qabdaa yoo ariifata? Hojii kan biraallee ammaaf hin qabu. Garuu nu baay'ee deebii barbaadeedha malee. Maal baatee deemta? Taa'umsa fidadhu kottu as taa'e. Taa'umsa fidadhu kottu as taa'e. Mallattoo kun takkaa naasee miti. Hiyyeedha. Akkamiin dubbichi? Ani mee kan hin jedhume Ameerikaa gaafa deeman koolugaltummaa giriin kaardii yoo waggaa meeqa gidduutti argatu. Biyya keenyatti tokkichuma mana kanatti dhuftee waan hundumaa isaa argattee mati. Natti hasaartaa? Faarfachaa hin jiraare garuu sumatti na hasaaroo. Seera naasee. Seera safuu mataa isaa qabaasa. Asuma gadi utuu tokkoon dubbatiin Ameerikaa maaltu si geessisa? Ani mee yoomin eebbifamaa ta'u waan baay'ee na barsiisaa jirta. Waggaa meeqatti fixaan barumsa kanaa? Gaafa dhugaatii kee fixte si na eebbisiisa. Hammatti gaafatama mana kanaa dhaareeti. Moo maal dhatti yaadni kanumti laa naman qaanes wantichi akkasitti jiraachuun kanatti ammaaf hin ajjeesan kanarra amma. Maatii keessanii lolaa taree moo saree fixeen jedhaman. Lolaa maalitti akka mana kana cufi. Itti deebisi qilleensi hin galaati. Qilleensa naannoo kana waama tokko hin beektu midhaan. Anumtu sodaadheeraa fi mana maal sodaatta waa tokko kottu sirreessi cufitti kottu taa'e. Maaf naman kan hojjetu. Keessumaadha miti. Mataa irrattinis hin baadhaariyaanii mana kana mataa irrattinis hin baadhaani kana caalmi gugguufee deemuu qoommoon. Maan oo gugguuftee adeemte maal taata? Obboleetti akka boontuu qabaatte gugguuftee adeemte maaltu sirraa arca? Annisuma namni tokko maaltu akkas akkas godhaasi? Hafuura hamaa qabdaati. Hafuura hamaa tuun qabaanne nata hafuura hamaa qabaata namni taa'ee dubbisu akkamittiin hafuura hamaa qabaata jettee yaadda? Hangarootu bantiinti kana dhagayan maaluman jedharraa reeffi isaa lafa keessaa. Bantiin immoo? Bantiin akka afaan kee amma tuu si argeete akka inni sitti saalfatu beekta? Dhugumadha kana dhuguma dhiiran fiddee manatti agashitee yoona kana ekraam ta'u keessir baaraa laatan jedhan dhaadata bantiin immoo yeroo lubbuun jiru baay'ee dhaadata ture. Inni dhaadatanii maara eessatti baatee dhuunfa akkas yeroo machootu dhaadattu. Amma kana sanaa miti na dhaggeeffadhu na dhagaarta miti. Sa'aatiin 12 taana. Qollofameera. Mooraan kun qollofameera. Achi iddoo masirriitu kee guddaa. Jennaan jenne malee kaartaa pilaanii kana mana kanaa kun maqaa koodhaan jira. Maqaa abbaa keetiin miti. Maqaa bantiidhaan jira manni kun. Maqaa kootti naanneffadhu. Maadha jennaan keessa ba'an jirtanii ammas keessa fiigaa jirtanii jireenya namaa keessa. Kaleessa dhufte karaa deemtuun kaleessa dhufte irra abbaa manaa natti taatinaan. Maanni dhiirummaa ta'e. Tasgabbaa'e. Baay'ee sinaaseeni tasgabbaa'e. Karaa deemtuun eenyu akka ta'e ganaa barama. Ganaa daddabaa ana teessa adda ganaa ba'a. Deemuuf kaatanii ka'ee deemi sitti meera 12 yeroo. Daakkoodhaan sa'aatii 12tti kan manatti galanii waan isaa maal sitti fakkaachaa jiran asirratti guuttiyaan baachaa jiranii. Buluu dandeessan an jedhee isaan jira. Manni mana kanatti dhufanii kaleessa dhufanii manni mataa gadi qabannaa immoo gadhee mana. Sirrii qaamaal? Si banu? Taasisaan jiran. Dhimma isaa jiraachuu danda'a dhimma isaa isa hundaa. Sabaa jetti kaleessa dhuftee kaleessa maal irraa kaata? Waan baay'eetu juuqa. 12 daqiiqaa tokkotti jiraadhaa waaqayyo isin balaatu jiraadhaa isin ammoo kana na jiraachisuu keessaniif iyyuu ulfaadhaa galatooma waan hin jedhu kan biraan qabu jira. Boni. Mami? Certek. Akka. Jirta. Boosituun talaa. Kun maqaa kee jirta. Waan hundumaa duraan kan itti natti tole ejjennoo kee murtoo kee mucaa sanarratti fudhachuudha. Maaliifi nama hin fayyadne maal godhu duruma
Eka. An ismata afaan irratti na deebisu natti tola. Maaliif namni tamaara akka keedha. Mucaa hin fayyadu taanaan maal si fayyada gadi baastee gatuudha. Isayyuu maal gochuusti ture beekta manaa baasuusti hin turre. Waa keessa gootee dhaqee nama biraa saddee biraadhaa rakkisa waan ta'eef amma diingata dhaqee hojjetaa manaan taa'ee mana sinii qulqulleessaa immoo waardiyaan taa'ee dhaqee amma sobboleessa boonee maqaa sin balleessa waan ta'eef kan erga baasuun kee namni utuu shaanxaa wayii keessa gootee madiichoo wayii keessa buuste natti tola ture. Maal si gadde namni fayyane maal si gaddisiisa? Jechuun yoom waa ta'e iyyuu haadhoo dhaka. Haadhoon saafee haadha qonatti ana haadhoon kee jinnumatu fudhate natti tole isatti mana gashitee natti tole amma inni fooyyee Kanaan booddee qophaa kun nan dadhabe qophaa yoo ni na gargaare dhufee kunoo na gargaare immoo maal sirrii magoote keessummaa gashitee immoo baay'ee natti toleera natti keessummaa akkasii nu baay'ee gashinee garuu keessummaa ta'ee fakkaatee keessummaa mannee gashinee naan baay'ee kan nu miidha jiranuuni. Siin immoo waan baay'ee si fayyadee mayyaa. Kanaaf maan immoo dudduba isaa beekaa mucaa amantiidha mucaa nama gorsuudha otoo argite. Anaa dhugaa bichan utaalee maal jedhe na gorsuuf kennaan inni karaa korra beefiige namas gorsuu danda'a jechi. Waan baay'ee nama gorsaa iyyuu karaarraa maqeen dabarse galee dheengadhee nu garuu dhugaa waan baay'ee na yaadachiiste waan baay'ee keessumaa baay'ee gashineennaan nu gorsan nuun immoo. Dudduba isaan qoratanii. Kanuma keenya irratti nu gorsan. Amma isa kan kootii gaa'ibbaa akkaataatti godhee jiraachisu kanaan booddeen argita. Deenu gamma mana isaa deemnam. Maal mana keenya jira. Maal manuma isaa ta'eera deena ammaree maalee garuu sheeppii godhattee hin bareedde. Dhugaa naatee ibsan achi deemi naatee eebbaarraan fagaadhe naatti ammas naataa jedhee mayyaada nama na gargaaru waan argadhee fi naataa gubadhu kanaan booddee qophaa koo. Anu gaafata achi gad deebitee konkolaataa burtukaana konkolaataa dhufee wayyaa gocha qabachuu fedheeni kolfa ayyaantuu kan ilkaan guutuu qabdu. Kolfi ayyaantuu kottu hin deemnaa fedhee. Keessumaa kam jirtu? Nagaa jirtu? Nagaa keessani? Gooni? Maanni qophaa kee? Hin beekne baana amma beek. Sigatee deemi miti qophaa. Maal fayyada silaa ibbaan maal fayyadaa bahu hin deebistee yoo gibbiin gashiin taa'eet. Maal yaadee fiddee dhufte waan gaarii goote. Gaariin godhe. Deengadda immoo arraba badaa turte. Ifama naa godhe samaaf yaadatta. Rakkina qabu dhiis. Deengaddi mana dhufee. Deebi'ee bari'ee ifee dukkanaa'ee aduun dhufee wayyaayyuu naa qorsee san gargasii. Dhugaa wayyaa kana miiccadheen ittiin qooree dhufe ati immoo yaada kee keessaa qorsi. Ifama naa godhe. Ifama sii godhe naan jedhi gaa. Ifama sii godhe. Maal akkam godhe? Ifama sii faa godhe. Maaf akka kee hin qoosu eebbaanii? Maaf akka kee hin qoosu? Eebbaa namatti mitiratti nimatiin. Eebbaa namatti waa'ee isaa lafaan kaasin. Inni namaan ta'u. Baay'ee mucaa taphatu. Karaarra akkuma kolfitetti turte kaa. Naannoo garaa kurtu na dhukkuba. Garaan nukkubamee taa'ee asamsiisa. Teessu? Kottu taa'e qabuun. Kottu taa'e. Anoon taa'u dhugaa ta'a. Baabbuna urdeen gal ture? Baabbuna urdeen gal. Nan galaa nan galaa. Miicee bee mucaan immoo kophee qabaas. Miicee bee meebaati? Miicee? Mana miicee moo? Mucaa gaarii ta'e. Baasuu? Baasuu. Lakki. Maal? Baasta. Jaalalli keessa naannatti ulfaata manatti. Baay'ee jaalala inaafsisaa wayii qabda. Nan yaadan qophaa koroon ciisu. Nan yaadala. Asaa butastu qaba. Walitti qaataa. Harka keera godhachuu fe'ati. Namatti tola jaalalli kee ammadhu. Maali? Riyyaa madaamu. Waayyuun jiru nu gidduummaa? Riyyaa madaamu. Ammadhu kadhuma maal? Jedhaa gaanuu yoo dhaabadde rakkina koo jaalallee dhabuu gootu na aarsa. Jaarnuuni obbolaadhaan rakkina hin qabu. Obbolaadha? Nama jaallatudha qabda. Namni bara kana nama namni foonii jedhaa dhoofu nagaa. Haa ta'u kaa. Maali mucaama baay'ee qoosu kana eessaa barbaachisa. Baay'ee haasa'a. Hiriyaa ibbaadha. Hiriyaa eebbaa. Garbata ta'uu beerati. Kanatti tuubeete mucaa gaarii teessuma. Meeqatti hin galasin jedhee? Inni immoo 12tti akka galtu itti meera. Dhugaa? Waa tokko yaaddeen.
kudha lama yeroo dhu mammeeqa isaatiin kudha lama yeroo dhu garannu waa tokko yaaddee natti. Hojii hojjetee bee chaata mana miti dhugu. Waan hundumaa hojjetee immoo taa'ee xiqqoo ishee kitaaba kana dubbisaa jira. Waan dinqiidha isa sinirraa barattan fakkaata. No. Maal akka waan dinqii barattu reesino. Maal godhare kophaa bokkon baradha inni illee baratu. Haa ta'u maal ta'e mucaan kun immoo maaf bilbil. Oo eebbaadha. Haa ta'u. Maal sin jedhee? Machaa'eera. Eenyutu? Dhugeera. Eebbaamu. Maal rabse? Maaliin gala? Gaafa machaan taasisuuf deemu. Rakkinaan qabu maaliin dhufa? Akka kanaan duraa na dhagee na jalaa callisu dheetiniin hin dhufa. Rakkinni tokko hin jiru. Dhiisa. Akkam ture ree dhimma dhattee xumuratte? Xumurattee. Eenyu? Hatasiitii adeemi machaa gadheen keessa dhaalteetti. Akkamitti tuuti jirtuutu dhiira taate irtuu namni ormi dhufee qee keessa dhaalasiin. Akkamitti isa yurkatee taa'am. Namni taa'umsa ga'e intini taa'umsa seerkoo baafatee miila isaa lamaan odina miila isaa cabsu ati miila isaa cabsu dadhabdeennaan mana kee keessa galee manati dhaalte manati irratti aarsaa baay'ee kaffaltee mangaagaan keessa qoree irratti dhufee ormi katee taa eebba maan maqaa taataa eebba. Natti dhagahamuu dide seeta. Anatti dhagahamaa otoo inni jiruudhaaf kan inni madaakoo ciniin dhoobsaa madaa saree ta'e madaakootu fayyuu dide qooruu dide madaakootu maaliin godheessi. Nuukileerii dhugaasuun qabaa namtittii salphoo kanaa fedhe moo atoomik boombii dhugaasuun qabaa. Nuukileerii masin barbaadu namittiin dooftuu kun waan ta'e. Nuukileerii maal goota mana keessa galii taate isa sii galtu dhaqiiti gootummaa kee irratti agarsiisi dhiirummaa kee irratti agarsiisi. Naan shakkii dhiirummaa kun shakkii gaafa. Waa mudhii keessa hin jiru. Dhiirummaa kun shakkii gaafa ishee ilaalu jiru fudhadhu godhana. Mudhii kee keessa waan jiruun jedhama kana natti miti. Maal akkamitti dhiirbe wantoonni isaa guutuudha. Maal dhabdeeti koyi maal irraa dhabdee. Ani akka goota amma gootummaa kee duriiti keessa koo jiraayyuu na aarsa dhaqeeni waan akka saanduqa wayii qopheesseen eegaa dhaqe ati immoo as takaakkaliitti. Namtitti kana nan geggeessa bifa taaktikaan. Akka gootu geggeessi deebiin. Nana jeesa namtitti kana dhiirummaa kun isa gaafa ta'e ngadda baqattee sokkitee soraa malee dhiirummaa kun namtitti kanatti nan agarsiisa. Ani ilma bantii miti. Eenyudha isheen mana keenya irratti dhuftee abbaa ta'a. Dheengadda nan baqaddeemini na dhaggeeffadhatu dheengadda nan baqaddeemini nama 19 ajjeeseeraa mucaa tokko jimmoo lafarratti wal lolaa jiru 20 isaanii guuttara dhee mana 81 faan dhufee ajjeesaa dhaqii jira. Namtitti kana maal anaaf dhiisisi iyyoo dhagaame waci uumame safar kana. Feem nama kana mana kee dhiiraneet mana keetti namichi kana argeennaan anaaf sitti adda ba'a. Ana tajjeese iyyoo wayii dhageesse namtitti na ajjeese na. Anumani waa'ee kana na gaafatan. Ilaa kun dhufeega. Atillee atololoo riqicha keessatti gaa. Riqicha jaallee galaan akkamaa ta'u. Atillee keessummaa ol darbuu qajeelte gaa. Golaaf golloon kan abbaa keessummaan diinqan qabu beetan bara malee. Foggabbaa kee barra nyaatu kottachas beet har'a dhiirummaan koo dhiiran kottas beet kottu ati boontu gaafa arbaaf arba wal qaba marga gidduutti miidhamuu keessa hin barbaadanii kottu keessuma. Amma goota taatee dhuftee jechuudha. Eremoo qilxuuraan jechuu dandeessa gashitoota. Kottu si jedha fuutuu gaafa. Kottu ammas as kottooti. Innuu si jedha eenyutu dhufa. Umurii kana ammaatti si dhuskiisa si. Kottu si jedha nama sibitu beeka. Boontu ani adabuu boontu. Maal adabdee eenyu sababa taatee bira. Naayyamee boontu. Raffiinnaan irraa galannu. Maal irraa galannu dubbii kun na keessa bubulaa akka abiddaatti na keessa araara. Kottu. Maal nan sirreessa. Eenyudha ni boontu narraa nobiin si jechaadha. Kottu si jedha kottu ati na solaattee dhiira dureetti na kana nama gaafa achi goore akkas goore naan jettu dhiira turte. Kottu as ba'e ati dhiira miti ati. Amma garaa kutattee dhufte jechuudha. Maanni gaa duddaa kutachuu nan irraa merga goora waan barbaadu. Dhiira ni ati kottu si jedha. Ofii makkee ol gale. Wanto ol gale dhiigni sitti facaafamaa fuula kee balleessa. Anooliin gashanaatti ol gale. Ol gale. Si jedha malee. Naaf innee naasoma. Ol gale. Kottu gaata dhiira. Kottu taate. Intaa'u si jedha. Kottu taa'e. Kottu amma namus beeku kottu ati kottu. Morba kan gabi maan nabilin
Maanni nakakabu ke maal Ati keessa maali bawa. ati mee Maali? nama guddaadha miti. Leka nama. Umurii kana ammaatti sirriskiisa. Ammani kana sanaa miti. Kana sanaa miti. Amma machoottu sagarree beekna miti. Akka kanatti immoo machaa'een. Maal rawa nagaartam. Maalti siree taa'ee callisi sayyuu na deessita. Boontu. Boontu. Kottu bebboleessi kaka gaggabuu ta'eera. Maal reenutu gaggabena reenutu. Callisi. Callisi. Maal nama. Orgashi naatu. Taa'ee ati maal kana. Boontu hurma biddee balatti nageessiteera. Naannoo hurma biddee balatti nageessitee boontu na direenya bala keenya dhiistee boontu. Nangka namni tokko natti bu'u. Kai. Natti bu'u. Anammoo yoomitti si baadhaan sini. Kana. Dhiisa sinkaa. Galatu maal. Maal kuni. Raffisiin. Raffisiin kottu keenyaa sonaan uume. Isee namti. Deebisuu barbaada? Taa'e maalinga. Maalumaafuu ati mee baay'ee dandeessati. Kana dandeessuu umurii amma kana jiraachuun xiqqee nama cimtuu ta'uu keen argaa. Nama cimtuu haadha manaa cimtuu ta'uu keen mirkaneeffate. Deemayyaadha. An dandeessuudha. Baay'ee Maqaa makotuu dandeessuu godhanii. Maalirraa dandeessuu siin jedhee raaman. Baay'ee dandeessa. Anaanis hin dandeessa deemayyaadha. Jechuu koo waanuma danda'amudha miti yeroo hundumtu. Akkasii. Wanta hin dandeenye hin qabu. Haa ta'u anis dhimma xiqqoo isheen qaba. Dandeessa. Kitaaba kana kaayi. Deemaa ta'a. Daafi kottu. Xiqqoo ishee naan dhufa rakkinni tokko hin jiru. Olgalii raffisoonni ka'e mooti. Bishaan itti naqi. Tole. Chaa. Tole. Ayyee. Daafi kottu. Tole.